Daawwattoota keenya rakkafuun shamaa akkam jirtu kan nageenyi keenya kabajaa fi jaalala lafa jirtan maratti sinaa qaqqabu jechaa kun qophii keenya qophii daandii jireenyaati. Qophii daandii jireenya keenya guyyaa har'aatiin egaa magaalaa Bishooftuutti argamnetti kan jiru. Magaalaa Bishooftuutti gaafa dhufnu akkuma isin dudduuba argaa jirtanii qe'ee magariisaa nama jabaa qe'ee nama guddaa keessatti argameetiin jira. Keessumaan kun guyyaa har'aa keessaayyuu sirna gadaan wal qabsiisnee tuulamni immoo yeroo ammaa kana jilarra jira. Kanaafiyyuu waasaatiin daballee waa hedduu bohaaraa bashannanaa qe'ee kana keessatti taateewwan ta'an maali kan jedhu takka lama jechaa isin biraan ni geenya. Isin hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaa isiniin jecha qopheessituun qophichaa Firaansi Girmaati hanga xumuraatti turtii ga'a. Bagad. Oh. Akkam jirtu? Fayyada. Nagaa keessan? Nagaa. Akkam? Jirtu. Jirtu? Nagaa. Nagaadha. Gaarii. Na dursitanii kaatan? Akkam. Jirtu? Horiin ganama yoo laalan malee hin ta'u yaa akkanumatti ijoolleedhaan wanna nyaataa kana kennaa inneeti dursanii laallachaadha. Horiin ganama laalamuun dirqama. Egaa hojii keessan ganama gaafa jalqirribaa kaatan maal gochuun eegaltu? Ani ganama yoon ka'u yaa Rabbi nagaan nu olchedheetti kafana uffadhee horii kiyya laaluudhaan gadi ba'a. Sani booda loonoo laalan booda ol deebitee horii nagaa bulchite yaa Rabbi jettee waan kadhatta. Horii duuban kadhattu. Dura horii? Dura horiidha. Horii laala. Ka'ee toowwatta. Ka'ee yoo toowwatte waa kadhatta. Horii dhiistee manuma teechee waan kadhattu walitti qabattee kadhatta. Waan jiru laallattee. Waan jiru laallattee waan badu laallattee maaltu badaa maaltu jira kan jedhu sanii ijoolleedhaanis kunoo waan nyaataa itti kennaanne nu rakkoo hin qabnu nyaanni keenya homaa rakkoon hin jiru. Asumaa dhufa. Oromoo biratti keessaayyuu sirbaanis Oromoon horii bobbaasee qajeelchi gara horaatti ayyoo koo yaa ayyuulee koo annannaa kenni qabeettis hin jedha. Falaasamni manni Oromoo horiidhaaf loowwaniif qabu maali? Maaliif hariiroon isaa cime? Namni horii hin qabne inni horiidha jedha. Namni harree hin qabne inni harreedha jedha. Maaliif harree hin qabne hin baata jechaadha. Kan horii hin qabne waan qotuu waan dhuguun hin qabu. Yoo isaatti dhalte malee annan hin dhugu. Yoo isaan dhale malee hin qotatuun waan qotatu sadisa jechaadha. Horri immoo yoo hora dhuge malee horiin yoo hora dhuge malee inni horu. Kanaafuu dursitee horii inni laattafi sani booda horatti laanneessita jechaadha bishaan kan dhugantuudha. Oromoon horii bobbaasee kan jedhu sani kanarraan ka'eeti. Horiin yoo akkatti sirriitti wannoo goote malee kunuunfamte malee horii qaba jechuun yoo kunuunsite abbaan loonii mala laal baragee reefu Bishooftuu galaa jedha. Kanaaf magaalaa keessa olii gala. Magaalaa keessa deemaa olii gadi wannoodha inni waa tokko godhuu hin danda'u. Bakkee keessatti ittiin ooltu? Bakka itti bulan kan ammoo bakkee bulanii. Kun immoo an bakka horiin as bula. Dikee horii jedhan kana. Horiin argitee dikee horii suni ammayyaadha. Kun immoo hani itti jiraata horii asuma bulan. Yeroo ammamii as keessa egaa bara Haayile Sillaaseedhaa kaastanii akaakileen abaabileen keessan akkas turan quban qaba. Mee dhaloonni keessan asuma naannoo kana ture moo akkam? Nuyi amma nu adaa sadii. Adaa sadeen adaa jedhan. Adaa hangalaan daachiti. Daachan tuulamaati. Sadeen adaa keechaa handichaa dhakkichaa ilichaa sadeen adaa kana jechaadha. Nu haati tiyya handa abbaan kiyya ilu. Ani karaa gosa haadha tiyyaa horar sadiiti. Han gosa abbaa kiyyaa immoo hora kiiloleeti. Adaa sadeen jechaa nu akaakilee abaabileen keenya asuma dhalootumtu. Sini qe'ee akaakileen abaabileen keessan irra tureetti bifa kanaan immoo sini ijoollee keessanii asitti bifa kanaan gaafa guddistan miirri inni qabu maal? Sitti urgaa malee bakka itti dhalatte yoo ati ilmi abbaa dabarsi an jedhu sani ilmi abbaa oo dabarre
abbaan ilma hin dhalchitaa ilmi keessun immoo hin guddistaa guddistee mana ijaartee fi farda itti bittee itti fuuta. Egaa itti fuute qa'ee abbaan qabe san ilmi. Abbaan du'an oolanii yoo umriin isaa deemes yoo darbes bakkee san ilmi bu'ee jechaan ebeluun duunee jedhan ilmiin dabra wanni abbaan hin dabra. Hoo booda maal ta'a yoo kana booda ati qa'ee abbaa keetii gurgurte nama biraati dabarsite abbaan kee aduu san du'a haati ta'e aduu san duuti. Maaliif qa'een nama biraatti deema? Amma naannoo kana baay'eedha. Amma qaan jijjiirame warra dur warra arsadii awaaz jennaan hageemaaf jedhanam argitanii hageemaaf hin beeknu. Achiin immoo geetii keet jedhan. Dirijiti yookaan abbaa qabeenyatii yaaman. Arsadii awaaz taayee arsadiiti hin jedhani yaa ta'u malee kara biraatti achumatti kara biraatti daanda'an fakkeenya bas hin jedhu. Kanaaf asii amma warri naannoo guguddoon hin jira alalootan yaa'u bakka isaanii san namatu kaase amma Jimma Abbaa Jufaar nama beekamaadha. Yaa ta'u malee bakka san booyyeedha jedhee dargiin kaase jaarsa kara biraa dabarse. Amma maalidhaa yaama warra Jimma Abbaa Jufaar hin jedhu san mana booyyee jedhan asaama irbaataa jedhan argitanii maqaan jijjiirame jechaadha. Oduu dhaloonni bakka sanitti dabree bakka sanitti taa'ee ijoolleen qaba ijoolleen hin jiranii beenyaffaanii yaa ta'u malee fanfaca'an. Qabeenya irraa kaasan yoo qabeenya isaa irraa bakka isaa kaase Oromoon aduu san du'a jechaadha. Qa'ee abbaa isaatirraa kaanan addaan gala jechaadha. Kanaaf amma dhaloota dabarseen jedhee sirni gadaa weelluu keessatti irree keessa kaasu jechaadha. Asuma keessa. Kanuma gibbii anuma argitu kana keenya qabeenya isaa asuma. Isanitti haftanii tiksaa jirtu. Qaama keenya asumatti tiksinaa kunoo dhaloota ilmatti dabarsine jechaadha nus. Maaliif kanuma. Qeerroowwan gurguddatanii jiran hintee ijoollee qaba. Gurguddatanii ana heerumes heerume dubartiin fuudhumoo kanaa fuudhaa. Maarree akkasuma gawaan galannaa gahu. Leelleele. Galata rabbiiti. Qeen keessan akaakiyyoon keessan abaabileen keessanii namoota harka qalleeyyii naannoo kana jiraniif illee egaa yeroo isaan gargaaraa turanii qee kana keessaa loonni dhabamee hin beeku. Qotiyyoon akkuma yeroo hunda as keessa raaqxeedha jala jalaan guddachaa aannan namoota qeedha aannan hin qabneef illee aannan hiraa akka turtanii dhagaye. Mee oduu waa'ee sanaa na yaadachiisa. Wanni dhugaa jiru roobii baatii akaakayyuu kiyya. Baatii bunee abbaa roobiiti. Dhaloonni asuma. Roobii baatiin dhaqqabne nu. Nama karaa deemu jaartiin haleeluudhaan nama haadha manaa. Bullukkoo uffatee karrarra taa'a. Karri hin jira asii. Amma minjaarri ta'ee amma kulloo ga'utti asiin deema daandiin guddaatu jira amma. Innaa barri irra taa'ee kottaa goraa jedhan jedhan. Kottaa goraa. Harkaan daakani. Argitee han harkaan daakan san biddee minaan mana keenya jira nyaattuuf aannan jira jedhan jaarsi. Jaartiin harkumaan daakte ammas hin hojjette. Maaloo harki na gubate harki kee gubate anis garaan na gubate jedhe roobii baatee jedhan. Ginee an dhufu inuma dhuga. Jaarsi dhugaan jedhan kennaadha. Kennuu malee oduu du'e barra abbaa baqqaluu jedhanii sanbatu roobii dhagnaan hanga nama dhufe kiiloo 50 fudhata. Ganamaan dhufe kontaala irree fudhatu hin jira. Ittaanee qundaa 5 sii kenna 5 25 kiiloo 25 jechaa. Hanturee haadhuma manaa jala rafaa oolee guyyaa dhufu immoo 2 kennaaf. Hanitti aanee ture immoo takka kenna. Maaliif ati hojjaan hojjattu manuma ciisaa ooltaa. Kan ganama barii dhufee baay'ee fudhatee deema. Baay'ee fudhata. Kan immoo barfatee dhufe xiqqaa fudhatee. Xiqqaa fudhata. Kanaafuu yeroo itti fayyadama yeroo illee barsiisaa. Yeroo illee barsiisa. Ati manaan kaane itillumarra ciisaa ooltaa jedhaan. Ani garuu har'a ganamaan hin dhufee miiree qotiyyoo beekan fudhadhee gala. Ati sa'a fudhatta qotiyyoo mote qotiyyoo dhiiraaf kennani. Dubartiidha immoo sa'a kennan. Jibichaa muti. Raada kennan. Kanaafuu raadha hin fudhatta maal kun horiin guute tokkuma keessaa fudhattee deemta. Fudhadheetiin gara Finfinneetti uffadhe. Oomaa waa tokko.
hayyee yaa waaqayyo an nagaan nu bulchite nagaan nu oolche hamaa sharranyaa nurraa qabi dubbatee dubbisiisaa nurraa qabi ka'ee nagaa nu godhe yaa rabbi biyya nagaa nu godhe an bobba'ee nagaa nu galche an dorrobe nagaa nu dhalche harraba keenya damma godhe walitti tolche yaa rabbi walitti tiche biyya nagaa godhe lee akkas kuno meeqammas gantalatoo Akkasitti? kophaan dhugani Oromoon aannan walii kenna aannan gaariidha harraba keenya damma haa godhu aannan waa godhu akkanatti kunoo dhugu nagaa ganama akkasitti eebbifama. akkatti nagaan nu oolche nagaan nu bulchite nagaan nu oolche jedhanii dirree kadhatanii horii nagaa kadhatanii ollaa biyya nagaa kadhatanii kana Oromoon an beeku. Maaliif aannaniin eebbifama? Aannan kun egaa hangafa Oromoon horii horsiise aannaniin eebbifaadha. Maaliif an horii horsiise sani hin dhugaa an dhugu san immoo horii horsiiseedha. Ka'ee nagaa godheedha. Akka aannanii kana nu tikkeedha. Akka aannanii kana garaa keenya nagaa godheedha. Aannan an caalu hin jiru. Kanaaf aannaniin bookan eebbifata Oromoo. Booka jechuun damma jechaadha. Akkatti eebbisata. Kanaaf akka garaa keenya akka aannanii fi dammaa nuuf godhi jedhame. Akkas. Hayyee egaa yeroo baay'ee booranticha jedhama. Maaliif booranticha jedhan? Booranticha ulaa corroqaa jedhanii booranticha horii horsiisu. Boorana jedhani booranticha jedhanii yoo amma caamsaa kana keessa Oromoon akka fuuldura roobni roobu booranticha manaa jedha. Hoo mana hin kadhanne tulluun kadhatu adbaarii ka'ee kadhata. Kanaafuu boorantichi kun immoo ichatti godhama ulaa corroqaa mooraa keessatti godhama jechaadha bakka horiin bulu. Hola horii keessatti qalama an qalamuu hooladha. Hoolan hin qalama waan hunduu hin dhiyaata. Dhandhama hin dhiyaata waan horii sanirraa hojjetame yookaan immoo qixxaan hin dhiyaata qixxaa sagaltu dhiyaata. Saglan booranaa jedhanii achirra waan hunduu goggodhamee kennama jechaadha. Wannoon hin gannama dhibaayyuu hin dhibaasatanii. Sani booda maaliin galtan jedha warri achi taa'u suni nagaan gallee booranni nagaa isin godhaa fuuldura ganne dhufu kanarre nagaa isin godhaa qa'ee nagaa isin godhaa jedheet warri taa'ee eegu sun abbaa manaaf haadha manaa tan naqee kenna. Kanaafuu eebbisatanii nyaatanii dhuganii jechaadha. Kanumaan dhufe. Abbaan gadaa ijoollummaa isaanii akkamitti yaadatu? Nu dhaloonni keenya ilma qotee bulaati. Horii guddan horii madhaal akka umuriin keenya xiqqoo waggaa 6 waggaa 7 waggaa 5 ol hoga'u waggaa 5 yoo ta'u hoolota eegan. Sanii booda immoo xiqqoo jabaatte horii eegda. Ani looni eegee loon abbaa kiyyaayii yaa wakkuma duratti jedhee jaarsi qabeenya waan qabuuf horii ol eegnee guddannee sanii booda egaa guddadhee xiqqoo wannoodhe mana barnootaa galee mana barnootaa amma 12 baradhee jechaadha. Mee waa'ee maatii keessanii na taphachiisa. Maatii yaa'u ani ijoollee dubartii 3 fi dhiira 3 qaba. Innaa ijoolleen tiyya yaa'u kun baratee kun bijaa'uun hangaftee heerumte kun egaa nama bira irraa hin hojjetan jechaadha. Kun waan adda addaa asumatti hanuma ofii danda'aniit hojjetan. Ilma abbaa gadaa ta'anii gaafa guddatan haalli isaan itti guddatan bifa addaati. Keenya ijoolleen aadaa beekanii aadaa keessatti waan guddatanii fi sirnaan guddatan. Anis abbuma kiyya jalatti sirnaan guddadhe. Isaanis sirnumaan guddatan. Maaliif dhaloota jechaadha. Dhaloota kee akka itti naannoo guddattu santu si baasa jechaadha. Keenya ijoollee waa'ee aadaa, waa'ee gadaa hin beekan. Anis waa'ee aadaa, waa'ee gadaa abbuma kiyyaa irraan baradhe. Kanaafuu homaa wannoo hin jiru jechaadha. Isaanis aadaa duudhaa isaanii waa'ee saba isaanii sirriitti beekan. Aadaa dambii hin beekan isaanii nurra beekan isaanii. Nora. Como ahora.
kuma horaa. Loon kuma horaatti kee waliin jedhumi. Kuma horaa keessa bulaa inna. Mee daandii jireenya keessanii eessaa garamitti kan jedhumoo bal'inaan soqachuudhaaf jenna. Mee imalli abbaa gadummaa eessarraa jalqabe? Abbaan gadaa yaa'u dhaloota isaatirraa jalqaba. Yoo warri sirna gadaatitti bule yoo sirnicha san oofee deeme ilmis akkasuma abbaa san deema jechaadha. Yoo abbaan gadaatti hin bulle sirna gadaa sani eegeen deemne gadaa ta'uu hin danda'u. Oromoo ta'edha gadaa ta'uu hin danda'u. Maaliif sirnicha dhoowwa jechaadha. Amma namni tokko abbaan yoo goodaa ta'u kan dhagna qabate nanu 40 abbaa sanitti ilmi dhagna qabate jechaadha. An abbaa kiyyarraa dhufne ani yoon hojjechuu baadhe abbaan kiyya yoo hojjechuu baate mirri gaa'e ta'e jechaadha inni darba Oromoo. Kanaafuu sirnichi kanaan deema. Yoo gadaa jechuun nama Oromoo ta'edha gadaa ta'uu hin danda'u. Maaliif sirnicha eegu malee? Yoo mirri gaa ta'e inni keessaa bahe. Yookaan abbuma feetu gadaatti burcha jechaadha. Kanaaf gadoomni keenya achirraa dhufe abbaan kiyyas sirna oofaa obboleechis jarra keenya hunduu akkasitti deemetti ananarra gahee jechaadha. Gadaa akkanumatti filatan harki isaa qulqulluudha. Uummata akkamitti hojjeta? Egaa dhalatee maal hojjete? Harki isaa yoo nama ajjeese, yoo nama saame, yoo nama sobe, yoo nama maalii godhe gadaatti inni sirriitti qoratti gadaan. Anama birmajiidha. Birmajiin natti kenna jechaadha. Miseensi kiyya. Gadaan takkittiidha miseensi shan. Roobalee birmajii roobalee irraa birmajii fudhatee nu birmajiidha. Birmajii irraa belbenyi fudhatee belbelarraa amma kun bira ga'e warri muudanaa fudhata achirraan duula fudhata akkatti naannaa jechaadha. Kanaaf gadaan walirraa fuudhicha dimokiraatii jechuun kana malee gadaan dhufeenyi isaa kana. Abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuun abbaa gadaa Tuulamaa turtanii Tuulamni immoo amma jilarra jira. Jilli kun akkamitti geggeeffama kan jedhu? Jilaan gaggeessu miseensa isaati. Amma muudanni abbaaf fe'e keessa galee kana godhi deebisuun hin danda'u mirga hin qabu. Maaliif 40 abbaatitti dhufe? Warri beelbaa'e inni gadaa isaa fixachaa jira. Warri beelbaa waliin dooraman argitee irraa fudhata paartiin. Kanaafuu isaan kana godha jechuun danda'a inni jecha micha karaa deemaa jedhanii tuma karaa tolchanii malee ati taayi ati achi godhi hin danda'a mirgas hin qaban. Mirgaan muudanaati. Muudanni 40 abbaatti dhufe akkatti jila godaana. Nan godaana na godaansa. Abbaa Faajjii qaba, abbaa Tuulamaa qaba. Abbaa Odaa Nabee qaba, abbaa Malkaa qaba, abbaa Caffee qaba. Akkatti deema jechaadha. Miseensuma santu deema malee namni biraa keessa seenu mirgas hin qabu. Nu amma birmajiidha. Birmajiin abbaa irkooti. Seeraan tumuuf nu seeraan baasuuf isaan seera nurraa waraabbatan birmajii irraa jechaadha. Kanaaf abbaan nuyi malee keessa galuu hin dandeenye. Mirga hin qabu dimokiraatii jechuun tanarratti. Amma nu abbaa gadaati turre. Laggasaa irraa fudhadheeni. Laggasaa naga'u. Nu amma hayyuu muudanaati. Hayyuun nuyi ilma keenya waan ta'eef walleedhaan waan nurraa nyaateef amma immoo abbaa irkoo waan taaneef nu malee hirkisuu hin danda'an. Birmajiin duubatti hafnaan godhachuu danda'an. Abbaan nu jechaadha. Miseensi kun Odaa Nabee dhaqa malee amma miseensi gadaa shananiitu Odaa Nabee dhaqa. Caffeetumaa dhaquu hin danda'an. Mirga hin qaban jechi. Maaliif walaannadha jechaadha. Walaannaa. Walaannan amma warri beelbaa walaannaa isaaniiti. Walaannaa jechuun walirraa fudhatanii jechaadha. Malee lolaanii miti. Kanaaf caffeetumaa hin dhaqan. An dhaqu warruma kana. Warra muudanaati. Nu immoo seera baasnaa nu dhoowwuu hin danda'anii abba seertuudha hin deemu. Kana bifa kanaan deemaatti. Waa'ee sirna gadaa gaafa naa kaastanii sirna gadaa yuuneeskootti galmeessisuu keessatti shoora guddaadha kan isin bahatte. Mee seenaa sana dubatti deebinee haala kam keessa dabartanii bu'aaceen yeroo sana ture maal fakkaata? Yuuneeskoon yeroo 2-3 kuffise. Biroon aadaa fi turizimii irree hin galmeessine jedhanii wanna seenaa yeroo kun.
itti deemanii hin dandeenye. Warri immoo alaa suni waan barbaadu qaba. Namni immoo biraatis immoo keessa galee akka gadaan kun yuuniskootti hin galmoofne jira. Dursanii Oromoon mirga dubartiitiin kennuu dubartiin ajjeesaan jedhu jira. Warri sun hin beeku seenaas dabru malee. Kanaaf amma keessa galanii yeroo tokko lama kuffisan. Achitti yaamee doktoroota amma akka Profeesar Tasammaa Ta'a, Doktor Gammachuu faa, Gammachuu Magarsaa, warra Jimmaa Yuunivarsiitii Jimmaa jiru, akka Alamaayyoo Hayilee, Biiroo Aadaa fi Turizimii keessa nuyi abbootii gadaa keessa immoo anaa fi Damboobee Agaa Gujiidha. Yaamanii nu gaafatan nama lama. Amma nu yaamanii sirni gadaa Oromoon haadha manaa maleedha jilan godaanu. Egaa haadha manaa haadha bollaan qabaanne jila godaanuu hin dandeechu. Ibeetni mabeet jedhan san. Innaa akkamitti Oromoon haadha irraa dhalatee kana ajjeesuu danda'a. Injiraa kun. Kuni maqa balleessuudha. Oromoo balleessan. Maqaa inni sirriitti ibsa kennine. Warra Gujiitirree abbaan gadaa Damboobee Agaa ibsa kennine. Maayii jabaadha jedhee micaasuun gurmeessee si'ee yookaan piikcharii wannoorree si'iilirree bakka bakka akka caalaa sooriitirraa jecha keenya warri yuuniskoo fudhatee gadaa miseensa gadaa wannoodhaa godhe yuuniskoo. Egaa amma yeroo sirna gadaa mallattoo dimookiraasii uummanni Oromoo madda qaroominaa yeroo durii sanaa kaasee ittiin bulaa ture yeroo ammaallee fooyyee dimookiraasii kan jennu dura gadaa ture. Sanammoo amma dhaloonni amma gara kitaabaatu jijjiiratee barachaa jira. Gaafa kana argitan wanti isin ifaajjan firii argatee lafatti qabatee bifa kanaan dhaloonni qubee jennu gaafa gadaa maal jedhaa jedhee barnoota isaa keessatti kitaabaan gaafa baratu maaltu isinitti dhaga'a? Oromoon lama dhalatee hin jedha. Lama dhalanne. Duraan dhalanne lama dhalanne. Abboonni keenya kanan argine argite hacuuccaa hamaa jala bulu turan. Kuni seenaan hin beeku namni jiraatu san beeku seenaadhaanis hin beektu abbaan kee waan jala bultan. Sirnicha gadaa unkaan sirnicha oofuu dhiisi ijaan gurraan dhaga'u warra jibbuutu jira. Akka amantii gadaan amantii muti bulchiisa malee. Akka amantii diiguu akka nama balleessuu maqaan Oromoo ati Oromoon kun gaariirree hojjetu gaariidhaan jedhan. Abboonni keenya waan irra dabarsitee hin beekna seenaa sana. Abbaan kiyya waan jedhan naannoo kana waan irra odaa na beekte akkamitti ari'aman sirna gadaa 1964 63 deemanii 63tti qabatan xiqqaa ta'ee nan beekan akkamitti abbaan lafa akka ari'e lafa keenya cadha deema jedhee jaanooyi bira dhaqaniit maaloo gadaan nu geecheedhanii simaa maloodhaan deemanii eeyyamsiisan eeyyama sanuu xiqqoo kennaniif amma namoonni sun oduu du'a keessaa galanii arganii natti tolaayyuu handuu wangalu malee. Egaa walitti qabaa tokkummaa abbootii gadaa Oromooti yeroo sanatti wantoota isin hojjechaa turtan maalidha? Wantoota gurguddaa keessaayyuu immoo abbootii gadaa sirni dimookiraasii sirni gadaa kun akka dagaaguuf walitti qabaa abbootii gadaa gaafa turtanii maal hojjetta? Oromoo akkamitti tokko goota akkamitti kuni maccaa wallaggan jennu nu maccaa asiin tuulama Sikomando itoon banna raayyaa zaboo kun akkamitti walitti dhufaan jiru san baay'ee wannoodhaan naffi dheedhee waan jedhe abbaa fee beekaa itti deemne walitti dhufne nama 5-4 taane micaan tokko immoo yuunivarsiitii barnoota hayyoota warra barattoota isa jiraannu akkuma kakatabame aduu sana Adaamatti itti deemne sanii booda gadaa walitti finnenne Muktaar Faawon sanii Maamir Jiloo Biidoo Aadaa fi Turizimiiti baay'ee deeggarsa guddaa nu godha usan. Maaliif nama cimaadha. Namni immoo seenaa namaa irraafate seenaa isaa wannoodha. Yabaadhaa jedhee gadaa tokkummaa Oromoo baasaa jedhan. Argitee Oromoon tokkooma jechaadha. Sanfuune tokkummaa abbootii gadaa Oromoo jedhanii. Ani gadaan kiyya waggaa 4 hojjedhe akkamitti taa'a. Gadaan kun akkamitti itti deemna. Hangadaa odaa ardeelii jilaa hin laallatu kun. Gumiidha kun. Waggaa 8 hojjettani. Gadaa hin laallatu. Gadaa walirraa argitee yoo Booranni barana fuudhe keenya immoo egere fuudha Gujiin barran gaddaa fuudha odaa bultum warri argee kana fuudha wal jala daddabra. Kuni gumiidha san hin laallatu abbaan hogganu sun achumatti hogganuu danda'a jedhanii gadaa keenya langeessa eebbisnee dhiisnechaadha kanatti gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo uumne. Achirratti hojjechaa turtan yeroo abbaa gadaa taatanii tajaajiltan kana keessatti
mata Oromootiif kana gumaacheera waan jettan maal qabdu? Ani hojjedha hin jedhu uummatatu beeka kan. Argitee namni hin deema hin hojjeta harragaa sii bahu uummata. Uummanni ragaa bahu malee ani hojjedha hin jedhu akka kiyyaan. Maaliif amma gadaan natti kennee jedhee amman danda'u hojjedhe namni dogongoras qabaachuu danda'a gaariis qabaachuu danda'a isa ragaan uummata keenya yeroo hunda ragaa baay'ee waan jiraniif san keessa waan nun jedhu yaa ta'u malee ani amma gadaa kiyyaa hojjedhe amman danda'u walitti fide galma ijaareef kenneef galma tuulama argitee bakka bootaa amma irra jiran kana akkamitti akka fuudhe Waaqa lafatu beeka. Magaalli Bishooftu tirree didee san kantiibonni hin ta'u jedhanii maal dhugaa wanna jiru kun humnaan ijaarree jechuudha. Ijaarree kara 350 ol qarshii kiyyan baase rabbii kiyya. Seenaa ijaaruun kanu kan biraa ragaa uummatatu ba'a. Hedduu gammadanii jiru. Egaa bara 2003 hanga 2011 abbaa gadaa taatanii tajaajilaa turtan kana keessatti taateewwan gurguddaa qeerroowwan Oromoon kaabaa dhihaa bahaa kibbaa fincila diddaa yeroo ishiin dhageessaa jirtu sana keessatti wanti hamaan isin mudachaa ture maal ture? Yeroo immoo irreecha hora arsadee wanta mudate san akkamitti yaadattu? Irreechi hora arsadee tirree maalidha? Nu durumaan falmii jalqabne. Abbaan gadaa tokko yoo uummanni isaa dararamu rafuu sarara hin jiru. Abbaan gadaa bulchiisa Oromooti. Bulchiisa Oromoo san immoo sirriitti hoogganuu sarara jira. Ani yoo san yeroo irreecha 2009 oduun ta'in durumaanuu qabsoo jalqabne nu. Maaliif hamburratti yoo jalqabamu ijoolleen teenya baay'ee dhumu. Amma muummicha ministeera xaglaa ministeerii Hayilamaariyaam Gaawwattan loole. Geetaachoo Asaffaa Dannat biiroo abbaa fe'ee beeka kana lola godheen Geetaachoo abbaa fe'ee beeku. Kini ani biiroo seenee wanna itti mu'anatu biyya. Lola guddaa gooneen. Achi deebi'aniit mana kiyyaa anamma koriidarii irra ba'e tokko guban. Ijoolleen teenya manni gubate boombiidhaanii jedhan. Mana gubate moo lafa gubatee hin jedhee kofleen. Lafti hin gubattu manni boru ijaarta. Gini qabsoon itti fuufa. Inuma fuufnenu. Anoora arsadii Geetaachoo Asaffaa bira dhaqneeti akka wanni kuni dhufu hin beeknanu. Yoo sani kabajamoo Dinquu Dayyaas faas hin jirani namoonni Barraa Tolaa faas hin jirani. Baay'ee beektota jira argitee beektota malee deemuu hin dandeessu ati. Isaan wajjinii wannoonne dubbannee ani kophaa na yaamanii likkii motii agaazee nutti hin ergina foollee qabna dabballee qabna nuyi foollee keenyan eegna harki qullaadha namni keenya nama keenya akkanan godhina innee itti himne isa didaniit hora arsadii irratti Oromoo wataffita argite agaazii moo maal jedhan sun kara meeqaan nutti erganii xiyyiitti nu urgufan. Xiyyiitidhaa immoo maalidhaan nu urgufan isaanuma jalqabachiin jiraani. Dursa boombii natti darban boccis boombii anaara. Ani hin beeku na duuba lafa dhufte. Caalaa soorii gadi gadaa'e inni wattaadara hin beeka. Ani gini wannoo hin jenne natti asbii waan nan qabu sadaffaa irratti lafa dhaye. Hin ajjeestanii absii attilaum eetaabbaatu yoo qawwee akkana jedhu anumarraa wannoo waaqayyoo wannoo hin jenne micaan lammaa jedhan tokko na qabe lafa dhaye amma kun kana akkanatti lafa dhaye dugdi na ukkube amma oon akkana jedhu as na ukkubaam. Egaa ergasii immoo sun hundi darbee horra Finfinnee illee waggaa 150 booda deebi'ee Oromoon shooftuu qofa miti Finfinneetti irreeffachuu dandeenya jedhee dirree Finfinnee magaalaa Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti immoo shaajachuu eegalee ture. Kana gaafa argitan isiniif miira akkamii qabu? Horri Finfinnee 2008tti jalqabame. Yeroo masiin aangoorra turtan. Aangoorra jiru. Eechatti jalqabne bakka eessa ni dinannaani biiroo aadaa fi turizimii keessatti bakka bishaan walitti qabaman tokko yoo san geetu wayyeessaa fa'a hin jiran ragaa'e achitti godhaa jedhanii amma argitee federaala waan taateef xinnoo namni amma hubannoo argatu tokko magaalli Finfinnee achitti jalqabame. 2009tti deebinannaan duuti dhufte. 2010 lolli guddaan argite qabsoo jalqabame. 2011 ta'e. Amma 2012 argitanii yoo san sochiin jiru. Oduu namni immoo sochii godhu waan isa godhuu hin dandeenye. Kanaaf dubbiin akkas maayii bakkee amma malkaa kana amma malkaa itti godhatan kana ani isa hin jedhu wani maaloo hedheet Abarraa Tolaa hin jira nu gaafate dursee hin ta'uu bakkeen keenya kanaa mootii Finfinneedha bakka filawaa jennaan maaloo baranaa yaa godhatani hin lolinii jedhan hoosan gaa aangoo argitee warra wannootti beelbaachi dabarsine
caalaa sooriin jira yoo wajjin dhaqne. Hayilamaariyaam immoo Dassaaleny bakkee wannoo san eenyu filawaa siniif kaasna jedhe kunuun jirani. Innaana saallen yeroo san Darribaa Kumaati. Oromoon kana dhiisi hambiraatuun argata marra koo qaba. Inni duwwan dulloomeef beeta mangistiin tuqnu isiin kaasna. Sanii booda amma giyoon ga'utti. Gabaabaldhaan kaastan yeroo abbaa gadaa turtan kana keessatti ammoo biyyoota adda addaa Awurooppaa, Ameerikaa kana keessatti imalaa turtan. Mee yeroo imala keessanii maal fakkaata? Achitti immoo wanti kun otoo gara biyya keenyaatti dhufee waan jettan. Ani dursee Ameerikaa Washingtoniif Dallas, Hawaii, Minnesota, Michigan adda adda deeman. Yaa baay'eedha. Yaa ta'u malee Noorwee Ameerikaa caala. Ani wannan argeef. Noorween biyya qulqulluudha. Ameerikaa yaa doolaariin nu caalan malee Itoophiyaa keenya biyya keenya caala. Oduu itti hojjanne warri beekas hin jedha warri deemes hin jedhe wannan argeefan. Kanaafu oduun Noorwee isa finne. Loowwan kunis hin baay'atu achitti. Loowwan kunis hin baay'atu. Ani loowwan hin argine. Orangi adiin arganii ijoollee teenya wajjin bakka loowwan hin dhaqne sobu. Ani warra adiin arge malee bakka loowwan hin dhaqne. Oduu biitti keenyas akkasitti hojjetee Itoophiyaan biitti teenya የተፈጥሮ ፍሪጅ uumama qabeenya uumama addaatu. Oduu keenya wal ta'ee san caalaa jedha. Akka abbaa gadaa tokkotti milkaa'inni isiniif maali? Milkaa'inni uummanni kiyya ani nagaan bahee akka galu milkaa'inni akka hin barbaadu. Tokko akka ta'u. Lammata immoo naannummaa akka dhiisu Oromoon tokko. An Oromoo asii dhufte achii dhufte sani kongumaa wanna baasu hin jaalannu sun. Oromoon hattaka. Oromoon Oromuma maqaan tokkuma. Isa tokko taane Oromiyaa keenyaa wal taane biyya Itoophiyaa jedhan kana hin taane. Ulfaadha galatooma. Horaa bula nagaa ta'e. Egaan kabajamtootaaf jaalatamtoota daawwattoota AMN Plus qophii daandii jireenya keenya guyyaa har'aatiin abbaa gadaa Bayyanaa Sanbatuuf faana daandiin jireenya isaanii maal fakkaata? Daa'imummaa isaanii guddina isaanii irraa kaasuun amma maalirra jiru? Yeroo abbaa gadaa turanitti uummata Oromootiif maal gumaachan maal keessa darban kan jedhu bifa kanaan egaa akkuma artiist Alii Birraan karaa manna abbaa gadaa eessaa dhaqeen galmasaa jajjabeessaa taa'een seenaa isaa babarreessaa akkuma jedhame nuti sigaa seenaa isaanii bifa kanaan isin biraan geenyeetti kan jiru torban nuuf qophii daandii jireenya gara biroon hanga walitti deebinutti horaa bulaa.